ruthless new mafia. This kind of Nigerian mafia. Baati onkololees barkum lamaaf kudhanii saddeet Itoophiyaa keessa lammiileen nagaa 2017 qaamolee mootummaatiin ajjeefamu galmeessee jira jedhe Oromiyaa Supporting Group. Haleella aanaalee godin Wallagga baatiif hora guduruu Wallaggaatti hidhattoota finxaalayyaa Amaaraatiin dhalattoota Oromoo irra raawwatamaa jiruun dubbiin jabaachuu dubbatamaa yeroon ingidaarra dhageet. Gaafa xiqqaa ganama manuma isaatti ajjeesanii inyaa Amaaraa faallooleen illee maanni kelzaan jedhanii sirbu. Mallattoolee mul'ataa turan bu'uura godhachuun qaamni mootummaa akka dursee qaqqabuuf irra deddeebiin iyyatanis qaama isaan dhagahu hin arganne. Waraanni Itoophiyaa keessa babal'achaa dhufuun naannoo gaafa Afrikaa balaaf saaxiluu akka danda'u qondaalii olaanaan dantaa alaa imaammata nagaa paarlama gamtaa Awurooppaa Joosef Boorerra gabaa'e. Waldaan hordoftoota amantaa Ortodoksii idil addunyaa Tigraay hariiroof tokkummaa Sinedoosii Bataskaan Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa waliin qabaddaan kutee jedhee jira. Abiraan Birruutti santeema. Hogganoonni mana amantichaa miidiyaa irratti ba'uun paatriyaarkicha salphisanii jiru jedhama. Adeemsi Bataskaanni Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa fi hogganoonni isheetti jiran kun United Kingdom, United States of Ireland diplomaatota Itoophiyaa keessa baasuuf qophii ta'uu hordofee Keeniyaa miseensota biyyoota ala hagar biyyisiitti malankamu simachuuf qophii ta'uu beeksise. Dubartoota gudeeduu nam gaargalchuuf lubbuu baasuun maqaa guddaa horatti garee maafii Afrikaa lixa Black Access jechuun gajaraan Naajeeriyaa war siyaasaatiif biyyoota hedduu waliin hariiroo qabaachuu warra saaxilamtee jirti. Gabaas BBC Afrikaanais bal'inaan irra dubbaan muddee 15 barri 2021 guyyaa roobii guutuu oduu qabnuutiif abba dabareetti san dabarse. Shamaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu har'aaf qabnu kan isinitti himanii hin gidaati turtiin keessan OMN waliin haa ta'u jenna. Baatii onkoloolessaa bara 2018 as Itoophiyaa keessatti lammiileen nagaa 2701 ta'an qaamolee mootummaatiin ajjeefamuu galmeessee jedhe Oromiyaa Support Group. Isaan ajjeefaman keessaa 1905 kan ta'an dhalattoota Oromoo ta'uu ibsuun gabaasichi ajjeechaa Tigraay fi Affaar keessatti raawwataman kan of keessatti nammatiin ta'uu hubachiiseera. Ajjeechaa hidhattoonni mootummaa lammiilee nagaa irratti raawwatan kanaan cinatti qaamoleen olaantummaa saba tokko biyyattiitti deebisuuf socho'an sabaaf sablammoota naannoo Amaaraa fi naannichaan ala jiraatan irratti yakka hammaataa raawwataniiru kan jedhe gareen kun kufaatii yeroo ammaa Itoophiyaatti mudataa jiruu fi sochiin ilaalcha kana bu'uura godhate sababa ijoo ta'uu hubachiiseera. Oromiyaa Support Group gabaasa kanaan ajjeechaa karrayyuutti hoogganotaa fi miseensota gadaa irratti raawwatame gocha duguuggaa sanyii milishaa Amaaraatiin aanaalee godina Wallaggaa Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaatti raawwatamaa jiru. Yakkoota uummattoota Qimaant, Aga'oo fi Gumuzii irratti yeroo garagaraatti raawwataman akkasumas adeemsa qotee bulaa Oromoo qabiyyee isaarraa buqqisuu itti fufiinsaan raawwatamaa jiru eeruun gochoonni kunniin xumura akka argataniif gaafatee jira. Dhalattoonni Oromoo fi Tigraay Finfinnee fi Finfinneen alatti sababa eenyummaa isaaniitiin addatti fo'amanii hidhamuu kan balaaleffate gareen kun rakkoon biyya keessaan alatti baqattoota Oromoo biyyoota akka Saawud Arabiyaa, Yemen, Jibuutii fi Somaalilaand fa'aa jiran mudataa jirus na yaaddesse jedhee jira. Ilaalchi finxaalayyaa Amaaraa olaantummaa saba tokko biyyattiitti deebisuu kaayyeffate abjuun sirna federaalizimii biyyattii diiguun Itoophiyaa bifa tokko ijaaruuf deemamu haasaanii jibbiinsa afaan muummee ministeeraatti eegalee hanga milishaa Amaaraatti dhagahamu duguuggaa sanyii biyyattii keessatti raawwatamaniif bu'uura. Ilaalchi kun kan jaarraa tokko olii fi sabaa fi sablammoonni biyyattii biroon jalatti dhiitamanidha kan jedhu Oromiyaa Support Group. Kufaatii gama maraanii yeroo ammaa biyyattii mudateef abjuun Itoophiyaa durii deebisuu kan yeroon irra darbe ta'uun hubatamuu dhabuutu sababa ta'ee jedha. Adeemsi Itoophiyaatti nagaa buusuuf gamtaa Afrikaatiinis ta'e United Statesiin deemamaa jirus rakkoo mataasaa qabaachuu kan eeru OSG'n rakkoo kaaba Itoophiyaa furuu qofaan Itoophiyaatti nagaa buusuun akka hin danda'amne hubachiiseera. Uummanni Oromoo hiree biyyattii murteessuu keessatti hundaa ol gahee qabaachuu ibsuun rakkoo Itoophiyaa fi furmaanni marii hunda hirmaachise kan sabaa fi sablammoota cunqurfamoo biyyattiif gurra ergisee fi caaseffamaa siyaasaa waliigaltee irratti hundaa'u diriirsuuf kan dandeessisudha jedhe.
Oduudhuma walqabatuun haleellaan aanaalee godina Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaatti hidhattoota finxaaleyyaa Amaaraatiin dhalattoota Oromoo irratti raawwatamu ammas nurraa hin dhaabbanne jedhu jiraattonni. Hidhattoonni kunneen guyyaa kaleessaa aanaa Abee Dongorootti namoota 5 ajjeesuu isaanii. Namoonni ajjeefaman dhalattoota Oromoo kanaan dura sababa hongeen mootummaan Harargee irraa buqqaasuun garasitti bakka jijjiireef ta'uu OMN odeeffateera. Akka lakkoofsa Habashaa Sadaasaa 17 fi Sadaasaa 18 bara 2014 hidhattoonni finxaaleyyaa Amaaraa aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda Andoo Deedichoo bakka Alii jedhamtutti namoota dhibbaan lakkaaman jimlaan ajjeesuun gocha duguuggaa sanyii raawwataniiru kan jedhan maddeen odeeffannoo keenya. Sochii hidhattoota kanneenii duuba harki mootummaa jiraachuu mala shakkii jedhu qabaachuu ibsan. Guutuun oduu kanaa itti aanee dhiyaata. Godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda Andoo Deedichoo zoonii Alii jedhamtu keessatti hidhattoonni finxaaleyyaa Amaaraa haleellaa dhalattoota Oromoo gandicha keessa jiraatan irratti raawwataniin namoonni dhibbaan lakkaaman ajjeefamuu jiraattota aanichaa gochichatti dhiyeenyaan beekan dubbisuun gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Haleellaan kun ammas nurraan dhaabbanne jedhu. Namni abbaa maatii ta'an kan haleellaa kana jalaa miliqanii gara aanaa ollaa Abee Dongorootti baqachuun lubbuu isaanii baraarfatan haala haleellaan ganda Andoo Deedichoo bakka Alii jedhamtutti raawwatame kun itti eegale akkanaan ibsu. Sadaffaa bultii 13dha. Nuti Oromiyaaf hin jedhamnu Oromoon nu bulchuu mataa keenya dandeenyaa nu bulchuu hin danda'u Oromoon as keessa wajjin jiraachuu hin danda'u jedhanii dhaadannoo akkasii diinee mana amantaa keessatti galanii sirba kaachisanii sirbaa deemu. Ani sirbu ijoolleen gosaanis an duukaa hidhatee hiriiree sirba kana hordofu immoo abbootii amantii isaanii fi namoota hidhatee duukaa deemu namoota isaanii namoota gurguddaadha. Torbee lamaaf torbee sadii dura qaama mootummaatti iyyanne sinii dhufa qaamni mootummaa jedhu hin dhufanii sinii dhufa jedhu hin dhufanii dhumarratti gaafa bultii 17-18 keessa immoo waraana irratti baname kanaa guyyaa lama guutuu otuu dhukaafamnu inni dhumuudhume daa'imni illee tuunasiin daa'imni waggaa 4 fi waggaa 5 harka keenya irratti lubbuun baay'inaan namni gatantu jiru. Dubartiin garaatti baattu kan duute hin jirti. Gaafa taateen kun ta'u immoo neetookiin nurratti badee qaamatti fiyyannu qaamatti bilbiluudhamne inni dhumuudhume akka isaaniitiif hin baanus ta'e garuu Waaqayyo amma tokko keessaa lubbuu namaa karaa kallattii adda addaa namni keessaa baay'ee dhumuudhume. Mataan koo torbaan tokko taa'een laga ture biyya namaatti ba'e godina Horroo Guduruu aanaa Abee Dongorootti. Ammayyummaan guramanii jiran lubbuu 280 oltu akka isaaniitti haasa'amaa jira amma. Gocha raawwatame kanaan yoo xiqqaate lubbuun namoota 150 darbeera jedhan ofiif lubbuu baraarfachuuf danda'anis maatii fi firoottan isaanii keessaa namoonni 7 ajjeefamanii kan lubbuun hafan wal'aansarra jiraachuu OMN itti himaniiru. Dhukaasa nurratti bananii milishaan naannoo nama 11 jiru isaanitti baqanne achitti nutti godaananii nama rukkututti kaane qabatamaan milishaa tokko Asaffaa Settuu kan jedhamu Oromoodha itti ajjeesan jalqaba Oromoon barbaannuuf keessatti jedhanii meeshaa irraa fudhatanii Taffaayee Deesaa kan jedhamu tokko innis maatii makeenyaadha milishaadha isa sin ajjeesan achumatti meeshaa irraa fudhatanii obbo Qalbeessaa Gammadaa kan jedhamu gaafa qixxata ganama manuma isaatti ajjeesanii inyaa Amaaraa faannoon inni maanni maanni galtaan jedhanii sirbu. Nuti yeroo sanarratti gocha sana raawwatan namootni naannaa nuti beeknu milishootuma qabatamaan kan nuti beeknu Mirata Saffaa kan jedhamu hidhata achi keessaa anuma mootummaan meeshaa irratti beekudha. Gallattee Shumatee nama jedhamudha. Jiraata achi keessa turedha nu wajjiniin nama nu beekudha. Baay'anoo kan jedhamu nama nuti wajjiniin turredha. Maali milishoota isaanii maqaa isaanii dhaheen fixu milishootuma beeknudha. Namoonni immoo akka odeeffannoo qabuun nutti aadin irraa dhufan kan jedhaman boombii hidhatanii deemuu ijuma koota arge kun qabatamaadha waraanuma gahaa ta'e uffata seeraa uffatanii hidhatanii sadarkaa sinaapperii matareezii sansalata itti maranii illee kan baatanii duukaa deemantu jiru. Mootummaan nama 72 jedha. Nama 72 miti ammayyuu osoo qoratame irra gahee reeffa marraallatti ba'aa jira laga keessaa daa'imni nama 200 olti wareegame 150 gadi salphaatti gad salphisee hime jechuudha. Gochi amma raawwatame kun ji'ootaaf kan itti qophaa'amaa turedha jedhu jiraattonni aanaa Giddaa Ayyaanaa dhimmicha irratti OMN yeroo garagaraatti dubbise. Qaamni mootummaa shaniin dhalattoota Oromoo gandicha keessa jiraatan fayyadamuun isinitti seena waan ta'eef of tiksaa jechuun hidhattoonni gocha duguuggaa sanyii raawwatan kun akka hidhataniif jajjabeessaa turuus himu. Namoota haleellaa kana raawwatan keessa kanneen maqaa milishaatiin mootummaan hidhachiise jiraachuullee maqaa eeruun ragaa ba'u. Haleellaan kun raawwatamuun dura
mallattoolee mul'ataa turan bu'uura godhachuun qaamni mootummaa akka dursee qaqqabuuf irra deddeebiin iyyatanis qaama isaan dhagahu hin arganne. Uummata kanaaf tikki barbaachisu taasifamuu dhabuun namoonni dhibbaan lakkaa'aman guyyaa lama gidduutti beekaa wallaalaa dhiiraa dubartii osoo hin jedhin jimlaan duguugamaniiru. Yeroo gochi kun raawwatamutti tajaajilli bilbilaa naannicharraa cufamee ture. Tajaajilli intarneetii duraanuu hin turre. Caasaa gandaarraa eegalee hanga qaama oliichuu gocha duguuggaa sanyii godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda Andoo Deedichoo keessatti raawwatame kana keessa harki mootummaa jiraachuu mala shakkii jedhu qabnaa jedhu miidhamtoonni gochichaa. Guyyaa haleellaan kun raawwatamutti tajaajilli bilbilaa fi ulaan quunnamtii biroon cufamuu dabalatee haalonni haleellaan kun raawwatamuun dura turanii fi ergasiis deebiin gama mootummaatiin kenname jiraachuu dhabuun ammoo shakkii miidhamtootaa kana kan jabeessu. Haleellaa raawwatamaa jiru dhaabsisuufis ta'e dubartootaa fi daa'imman hidhattoota kanneeniin danqamanii jiran lakkisiisuuf lubbuu namaa baraaruufis ta'e qabeenya guyyaa guyyaan saamamu dhaabsisuuf qaamni mootummaa yaaliin taasise kan hin jirre ta'uu himu namoonni OMN'f yaada kennan. Maatii sababa haleellaa kanaan faffaca'e walitti qabuufis ta'e haala uumame tasgabbeessanii qe'eetti deebisuuf qaamni dhimmi hawaasa kanaa nagalcha jedhee irratti hojjetaa jiru kan hin jirre ta'uunis komii birooti. Gama biroon haleellaan aanaalee ollaa naannichaa biroottis raawwatamu cuffee waan jiruuf uummata Oromoo irraa birmannaa barbaannaa jedhu miidhamtoonni kaleessuma godina Horroo Guduruu Wallaggaatti kan argamtu aanaa Abee Dongoroo keessatti haleellaa hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa raawwatan kanaan lubbuun namoota 5 darbuu OMN odeeffateera. Namoonni haleellaan guyyaa kaleessaa kun irratti raawwatame dhalattoota Oromoo kanaan dura sababa hongeetiin mootummaan Harargee irraa buqqisee aanicha qubsiise ta'us odeeffannoon nu qaqqabe ni agarsiisa. Haleellaa ammaa kana dabalatee gochoota irra deddeebiin raawwatamuun yeroo yerootti lubbuun namootaa darbuun manneen 300 caalan duraa gubamuus maddi odeeffannoo keenyaa ibsaniiru. Hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa haleellaa kana irra deddeebiin raawwatan isaan bara 1990moota keessaa eegalee bifa seeraan alaan naannicha weeraran ta'uu kan himan jiraattonni isaan kanaan alattis hidhattoonni uffata poolisii humna addaa naannoo Amaaraa fayyadaman jiraachuu mirkaneeffanneerraa jedhan. Gara oduuwwan birootti wayitaa ceenu ammoo United States, UK fi Ireland dippiloomaatota isaanii Itoophiyaa keessaa baasuu fi qophii ta'uu beeksisuu hordofee Keeniyaan miseensota biyyoota alaa kan gara isheetti imalan simachuu fi qophii ta'uu beeksifte. Hawaasni dippiloomasii karaa seera qabeessaan gara koo dhufuu danda'u kan jette Keeniyaan lootee seentota seeraan alaa biyya koo seenan garuu nan qoladhaa jechuurratti argamti. Guyyoo Waariyoo bal'inaanis nutti hima. TPLF in their fight against the Ethiopian military for their self-determination. Waqti dippiloomaatota addunyaa Itoophiyaa irra gara kiyya baqachuu jiraniitti loote seentota karaa seera alaatiin daangaa cabsite seentamuun to'adha kajetti biyyatti Keeniyaan waraanallee taayinamii godaanee dhufkamu karaa seera qabeessa qof gulaan ta'uu qab jechuun akeekachiif. Waraan kaab Itoophiyaa irra kaka addunyaan akka jaba muddamuun uummataaf imbaasii of Itoophiyaa keessa mursiisaa turan. Gochi godhamuu jirkanaa waan yaaddoof fakkaatu biyyatti Uhuru Keeniyaan warri Itoophiyaa irra karaa seera qabeessaatiin godaanee dhufkamu simachuu beeksisuun warra aadmaleen karaa seera alaatiin naseen kamiyyuu ofirraa qoladhaa jedhe. Biyyatti Joe Biden Ameerikaa miseensa dippiloomaatota of Itoophiyaa keessa baasuuf murteessu dubbatama. Waggoottan baay'eef teessoon isa Finfinnee turte gamtaan Afrikaalleen akkuma kan baqachuuf jedhamu odeeffamullee wanni jedhamu kun dhar jechuusa The East Africa balbaloomsa. Keenyaan barreeffam gorsa hawaajir dhimmalaa warqaa bile dila addunyaa kabiyyatti kee buufatanii jiran to'atutti ergite. Namootan dhibirra godaanan dhufan kamiyyuu simachuu beeksisuun garuu cuuf karaa seera guutateen ta'uu qabaa jedhe. Afaan dippiloomaasii dubbachuuf jecha maqaa Itoophiyaa doyyaamin biyyoottan ala tokko waraan dippiloomaatotaaf meeshaa qaban hedduu Keeniyaa qubsiifachuu barbaadan kajetti biyyi tolla Itoophiyaa tuniin kabbartoota gugurdoo kanneen akka United Kingdom, United States fi Ireland fa'a Itoophiyaa gad lakkisanii ba'uuf murteessan simachuuf qophii ta'uusii miidiyaaleen Keenyaa barreessuu jiru. Waraan kaab Itoophiyaa hordofee baalli Addis Ababa irra fudhachuun teessoo hawaasa dila addunyaa kataat Naayiroobiin jiddugal dippiloomaasiitiif daldala hagaaf Afrikaa ta'uun biyyoota Afrikaa dursuu jirti jedhan. Itoophiyaan of nyaachuu irratti argamti. Suudaan foqqolchi mootummaa har'a godhameen dachee dhiiga taate jirti. Soomaaliyaa waggoottan 20 boodallee farammaajuu harka reeqisuun haleella Al-Shabaab irra bilis ba'uu dandeen. Eertiraan kubbaaniyaa dhuunfaa Isaayyaas afaan
warqwaan taateef Afrikaa biyyatti naga qabdu Keeniyaa qofaa jedhan. Namoonni gar Keeniyaa dhufan kamu waraqati mala haseer qabeessummaa fi guutateef waraanni meeshaa communicationii haqabatinattiin seencuuf galmeessu qabha. Keeniyaan balbaluu fi bana godhachuun hawaasa addunyaa ka Itoophiyaa gad lakkisuun godaanuu jirchuuf simachuuf qophii ta'uu beeksiftee jedhan. Ajandaan waraana Itoophiyaa ajandaa waan cufaa ol gamtaa Awurooppaa irratti mari'ataa baheedha jedhame. Waraanni Itoophiyaa babal'achaa riijinii baha Afrikaa irruma caalaa balaa fi saaxiluuf jira jedhan qondaalli olaanaa dantaa imaammataa nagaa paarlaamaa gamtaa Awurooppaa Joosef Borrell. Furmaanni waraana kanaa ijoon waraana dhaabuu fi furmaata siyaasaa qofa ta'us hubachiisaniiru. Yaadni isaaniitti yaani dhiyaata. We have to talk about Ethiopia because the conflict in the country has further worsened. Waa'ee Itoophiyaa mari'achuu qabna. Waraanni kaaba biyyattiitti jiru hammaatee jira. Babal'atees jira. Gaaga'ama namoomaa hammaataa hordofsiisaa waraana jiru. Waraana Itoophiyaa qofa tasgabbii dhoowwu osoo hin taane baha Afrikaa waliigala kan unkuruuf jirudha. Furmaata siyaasaa qofatu waan amma Itoophiyaa keessatti deemaa jiru kana jijjiira. Gamtaa Awurooppaa fi hawaasa idil addunyaa gamtaa Afrikaa qofa osoo hin taane Keeniyaa fi United States dabalatee qaamoleen dhimmi kun isaan galchuu waraana dhaabsisuu fi garee wal waraanan gara mariitti fiduu qabu. Should be directed towards achieving a ceasefire and bringing the warring parties to the negotiation table. Only 10% of the humanitarian help needed in the north of Ethiopia is reaching the people in need. Only 10%. Kaaba Itoophiyaatti gargaarsa namoomaa barbaadamu keessa harka 10 qofatu uummata dhaqqabaa jira. Namoota miiliyoona 9 caalantu kaaba biyyattiitti beelaa jira. Waraanni hammaatee jira. Waraana malee illee dhiibbaa mirga namoomaa hamaatu bakka waraanni jiru kanatti garee wal waraananiin raawwatamaa jira. Bara 2021 kana keessa ajandaa hunda caalaa kan irratti wal mormaa baane waa'ee Itoophiyaati. Kanan of qusachaa dubbachuu fedhuu fi itti gaddu hammeenya deemaa jiru dhaabsisuuf hamma nurraa eegamuun hojjenne. Maaliifan kana jedhaa dhiibbaan namoomaa babal'aatu raawwatame. Namoonni eenyummaa tokko qaban jumlaan kaampiiwwanitti guuramanii jiru. Kana dhaabsisuu hin dandeenye. Mass rapes using sexual violence, killings and concentration camps based on ethnic belonging. We haven't been able to stop it. Waldaan hordoftoota amantaa Ortodoksii idil addunyaa Tigraay hariiroo fi tokkummaa Sinodosii Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa waliin qabu addaan kutuusaa beeksise. Waldichi ibsa baaseen akka himatti Sinodosii fi hoogganoonni isaa meeshaa siyaasaa ta'uudhaan yakkoota haasuu kanneessoo uummataa fi dhaabbilee amantaa Tigraay irratti raawwataman jajjabeessaa turaniiru. Sababa kanaaf waliin itti fufuu hin dandeenyu jedhee jira. Abrahaam Birruu bal'inaan isinitti hima. Waldaan luboota amantaa Ortodoks Tawaahidoo idil addunyaa Tigraay hariiroo fi tokkummaa Sinodosii Bataskaana Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa waliin qabu addaan kutuusaa beeksisee jira. Waldichi ibsa baaseen akka himetti Sinodosii fi hoogganoonni Bataskaana Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa meeshaa siyaasaa ta'uudhaan yakkoota sukkanneessoo uummataa fi dhaabbilee amantaa Tigraay irratti raawwataman jajjabeessaa turuun sababa ijoo tokko jedhe. Luboonni Bataskaana Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa waraana eebbisanii bobbaasaa turanii jiru jedha. Waraana waggaa tokko dura 24 ummata Tigraay irratti baname Bataskaanni tun hin balaaleffanne. Bataskaanni fi hoogganoonni amantaa luboonni yeroo waraanaa araaraa fi haqaaf dhaabbachuun irra ture inumaa waraana eebbisuudhaan bobbaasaa turanii jedha ibsi kun. Gadaamiiwwan Bataskaanotaa fi dhaabbilee mana amantaa Tigraay keessa waraanni qubatee jira jechuudhaan yeroo mootummaan fixiinsa raawwatutti Sinodosiin Bataskaana Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa olola mootummaadhaaf tumsuudhaan dubbicha afarsaa ture jedha. Iddoowwan seena qabeessaa fi eebbifamoo akka Aksuum Tsiyoon, Dabra Daamoo, Waldibbaa fi Dabra Abbaay keessattis loltoota Eritiriyaa fi Itoophiyaatiin gochaa gara jabinaan abbootiin amantaa Tigraay fi hawaasi kumaatamni ajjeefamanii jiru. Hambaaleen amantaa saamamanii jiru, kuuwwanis mancaanii jiru. Abbootiin amantaa, barattoonni sanbataa fi hordoftoonni amantichaa kuma hedduun qe'eerraa godaananii jiru. Dubartoonni isaanis kuma 52 ta'an dirqiin gudeedamanii jiru. Dhalattoonni Tigraay kutaalee naannoo Amaaraa keessattis Bataskaana keessaa fi jireenya dhuunfaa isaanii irraa ari'amaa ajjeefamaa jiru. Haleellaa wasana hin qabne kan humnoota mootummaa loltoota Eritiriyaa, Somaaliyaa,
faannoo fi milishaa Amaaraa fi teeknooloojiiwwan waraanaa barri fide mara fayyadamuun uummata Tigraay irratti raawwatamaa jiru kana Sinodoosiin Bataskaana Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa akka balaaleffatu akkanumallee maatii miidhameef deeggarsa akka godhu irra deddeebiin gaafannee deebiin argannee kan jedhu waldaan luboota Ortodoks Tawaahidoo idil-addunyaa Tigraay kanaaf murtoo haaraadhaan gadi baanee jirraa jedhama. Patriarkiin Bataskaana Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa Abuna Maatiyaas yakkoota Tigraay keessatti raawwataman yeroo balaaleffatanis kun yaada dhuunfaa isaaniiti malee Bataskaana Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa bakka hin bu'u jechuun hogganoonni mana amantichaa miidiyaa irratti ba'uun Patriarkicha salphisanii jiru jedhama. Adeemsi Bataskaanni Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa fi hogganoonni ishee itti jiran kun duudhaa amantaa keessaa kan ba'e miira gaafatamummaa kan hin qabnee fi Bataskaanichas kan salphisuu jedha waldaan kun uummata Tigraay harki 95 hordoftoota amantaa kanaa ta'eef gantummaa olaanaadha jedhee jira. Bu'uura kanaan waldaan luboota Ortodoks Tawaahidoo idil-addunyaa Tigraay Sinodoosii Itoophiyaa irraa of baasuu labsee jira. Oduu keenya xumuraatiin Naayijeeriyaatti gareen maafiyaa kan amantaa dahoo godhachuun yakkoota baay'ee raawwachuun beekamtu qondaaltota siyaasaa Naayijeeriyaa fi biyyoota biroo waliin walitti dhufeenya qabaachuu gabaasni qorannoo BBC saaxile. Gareen Black Axis jedhamuun beekamtu kun ajjeechaa jimlaa kan bara 1990moota keessa barattoota yuunivarsiitii irratti godhame dabalate yakkoota baay'ee raawwachuun beekamti. Black Axis yookaan Neo Black Movement of Africa garee maafiyaa biroorraa maaltu adda godha guyyoo waariyoo waan qopheesse qaba. Secret death cult is thriving in Nigeria, more terrifying than anything I've ever seen. Dubartoota buufachuu namijjeesuuf gargalchuun hojii isaaniiti akkeen war faranjoota bar 1980moota keessa hundeeffame. The Neo Black Movement of African Free isaaniiti Christian Fraternity jechuun tokkummaa kiristaanota jechuun of yaamu. Maqaan qulqulluu warra immoo Black Axis jedhamu. Black Axis jechuun gajara Naajeeriyaa jechuu isaaniiti waa'ee garee maafiyaa Abiy Muhammad Buhaarii Naajeeriyaa keessatti argamtu santimuu jirra. qeencaan nam dhiblaman caalti jedhaan yuunivarsiitii Beenii keessatti hundeeffamu yuunivarsiitii Kalibaar keessatti hiddi godhatte gaade baasuun nam nyaatte dadhaban haleella jajjabdu bar 1999 goot ka Obafami Awlolowa yuunivarsiitii Maasakar jedhamu barattoota yuunivarsiitii nam shan jimlaan fixxe 11 madeessiit uffata gurraacha agogo gurraattiif shugguxi gurraattii gajara waliin baatte yaate dawoon isii immoo yuunivarsiitii keessaa jedhu miseensota muraasa lakkoofsaan dhiblamin caarra garojii waliin dha'uuf hoggantoota siyaasa biyyatti keessa firbaay'ee qabaachuu facufir dhaqqabu si dubbatama waggoottan lama oliif miseensota garee tana hordofaa turka gabaasi qorannoo BBC Afrikaanaayis amma gareen tun qondaaltota siyaasa Naajeeriyaa keessa firbaay'ee qabaachuu dabarte biyyoota hedduu keessatti hojii maleessummaa dalagaa jirti jechuun saaxile dookumantoota hedduu argadhe dubbisa jira gabaasi BBC kuneen imeeli hatame ilaan argirraa kubachuu danda'e tabbaan qabeenya beekamaaf bakbu'aan paartii siyaasa Naajeeriyaa Augustus Bemigiyoo miseens gamees garee tana ta'u yakko intarneet rakas kaam jedhamuun qarshi $1 miliyoon hedduu hati abba qabeenya tajachuunif god. A hacked email from 2012 suggests politicians funneled 35 million naira to the NBN to assist with an election campaign in Edo State. Kurtis Oge Bebeeroo Beenii keessatti akka gareen tun miseensota haaraa info'anneef nama hojjechaa ture gaafiif deebii BBC waliin godheen hoggantoota siyaasa Afrikaa sadarkaa kana gad bu'anii garee maafiyaa waliin qabeenya nama saamuun ceera fokkoo jedha waggoottan baay'eef garee Black Axis waliin walitti dhufeenya qabaachuun isa ka dubbatam dhaabbati gargaarsa ijoollee maatii maleeyyii The Neo Black Movement of Africa jedha deebii hara xabaqa isaanii gulaan kenneen miseenseen ka garee tanaa walitti dhufeenya qabcuu fariyaa ture jechuun gaafatam xaraarratee mormatee jedhaan isaan nu qulqulluufiin jedhu. But here on the streets, they call him the Godfather.
biyyoota numni gugurdoo qaban kanneen akka Kanaadaa fi Ameerikaa garuu the new black movement of African garee gajara Naajeeriyaa kan garaagarummaa tokkollee hin qabdu jechuun balaaleffatu. Intarneet irratti scam godhu yookaan odeeffannoo soba maxxansuun horii nama baay'eessa. Dhaabbati qorannoo federaal Ameerikaa the FBI garee Interpoolii waliin ta'uun miseensota new black movement nam 35 Afrika kibbaatiif Ameerikaa keessatti adamseedha ture. Isaan garuu nu qulqullootaa jedhu. Miseensota hanga miiliyoona 3 qabaachuu ka dubbata dhaabbati gargaarsa kun ijoollee maatii maleeyyee manneen barnootaatiif poolisoota gargaaruun beekamu. Hatanii saamanii ijjeessanii gargaaruun maal jechuudhaaf anam jechisiisa. The Stone claims the cult use an alias to cover their role in society and politics. Griselda Blanqueo yookaan Cocaine Grandmother Young Busquets Pablo Escobar Young Albertan Anastasia Carlo Gombio Frank Costolino Zontane Bulchoti Wambade Hanena Lucy Luciano John Gott Frank Lucas if Alcobano yookaan 5-point gang fan bifkan angare mafia uganu makagudokab ira furi terum tenamot iblamol jesun $1 America million 8 margacha khatur bulchitu mafia talami Colombia la Madrina the queen of narco trafficking the black widow of the cocaine grandmother dubartot khesa makjaba sodatamti jadan. The Nigerians have arrived. Has the Italian mafia met its match? daawwattoota wayman noduun irraaf qabnu kanneen turan waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jenna yeroo gaarii isiniif hawwina. Aga dagaya hawaasni Oromoo Kaanadaa kutaa bulchiinsa Albertaa fi naannawaa ishee jiraatan martum. Hawaasni Oromoo kutaa bulchiinsa Albertaa koree qindeessituu deeggarsaa OMN wajjin ta'uun muddee 18 bara 2021 waaree booda sa'aatii 3 irraa jalqabuun sagantaa tumsa OMN fi marii uummataa magaalaa Edmontonitti qopheessuun koottaa waliin taanee waliif taanaa jedhaa jiru. Hawaasni Oromoo kutaa bulchiinsa Albertaa magaalota Edmonton, Calgary, Brooks, Red Deer, Saskatchewan, Frontenac, Grand Prairie fi naannawaa ishee jiraatu hundim qophii tumsa miidiyaa uummata bal'aa OMN fi marii hawaasaa kanarratti akka hirmaattaniif affeeramtanii jirtu. Keessummoonni sagantaa kanarratti argaman daayireektara olaanaa OMN Muhammad Abdoosh, Gulaalaa Muummee OMN Dajanee Guutamaam, Dr. Ahmed Galchoom, Dr. Henok Gabbisaa fi keessummoota birootiin teessoon 11113 Street Northwest Central Lounge Recreation Center Edmonton odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa kanneeniin koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. Muddee 18 bara 2021 waaree booda sa'aatii 3 irraa jalqabuun wal argaan magaalaa Edmonton jedhu koreen qindeessituu sagantichaa OMN tumsuun qabsoo ummata cunqurfamaa tumsuudhaan koree qindeessituu sagantichaa Albertaa Edmonton Kaanaadaa.